karaa baay'eedhaan tokko lammaffaa haalli akkasii waggoota 300-4 mul'atee hin beeku Oromoo irra gahee hin beeku. Kanaaf Oromoon karaa lakkuurra jira har'a. Karaa tokko yoo qabate badhaadhina kabajaa seenaa bareedaa ta'e. Karaa biraa yoo qabate immoo qaanii salphina gadadoo isa kanaan dura keessa turre irratti fincille caalu kana keessa seenuudhaaf ta'a. Karaa isa qajeelaa fudhachuudhaaf Oromoon waan jaharratti wal ta'uu qaba. Akka sabaatti tokkoffaa mootummaan Itoophiyaa amma Oromoodhaan hoogganamaa hin jiru ka jedhu deebii kennuu qaba. Ani amma kan mootummaa Itoophiyaa hoogganaa jiru Oromoodha jedhee kan of amansiisa. Waan ta'eef akkaataa mootummoota darbanitti mormaa baaneef irratti qabsaawaa baanetti qabsaa'uu qabnaa. Kana mataa keessatti garagalchinee ilaaluu qabna. Isa tokko fixadhe. Lammaffaa Itoophiyaa hoogganuun yeroo hamaatti Oromoo harkatti kufe. Yeroo dhibdeen baay'achaa dhufe, rakkinni garagaraa baay'achaa dhufe, gariinsaa ka dhaalame, gariinsaa ka amma maddaa jiru. Kana ba'aa kana hundaa'uu baachaa Oromoo biraa wajjin wal dorgomuu qabu. Sadaffaa humni hoogganni Itoophiyaa Oromoo akkas galuu irraa mirqaanee jira. Karifatees jira. Isa mirqaaneetti rakkatinaa. Maaliif yoo waan bu'aan gaaf tokko irraa argadha jedhee taa'ee gamalee gaafatti rakkatte waa tokko leesiif hin godhu. Warra rifate sana yaaduu qabna. Warri rifate kun mala hundaa dha'ee tooftaa hunda baafatee sirna bulchiinsa Oromoo hoogganummaa Oromoo harka ga'e kana fashilsiisuu irratti hojjeta. Isa wajjinis qabsaawaa Oromoo keessas qabsoon jiraachuu qaba. Afraffaa yoo jijjiiramni amma deemaa jiru kun milkaa'e nama lamatu faarfama. Shakkiin hin jiru. Abiyyii fi Lammaa. Sana shakkina. Sun immoo hinaaffaa nutti uuma yoo ta'e waan itti aanee jiru ilaallu. Sunis yoo tattaaffiin jijjiirama fiduu kun fashale ka salphatu ka qaanfatu Oromoo hunda waan ta'eef milkaa'uu tattaaffii kanarraa Oromoo hundatu dantaa qaba. Shanaffaa tokkummaan Oromoo hedduu wayyaa'eera baroota dhiyoo keessa. Hedduu wayyaa'eera. Garuu ammallee dheedhiidha. Ammallee daddaaqamaadha. Kanaaf kaanee yoo akka malee wal dorgomuutti kaane tokkummaadhuma calee kana of jalaa facaafna jedhuun sodaa qaba. Yoo xiqqaate akkaataan itti wal dorgomnu tokkummaa Oromoo guddate kana akka of duubam deebifnetti ta'uu qaba. Jahaffaa hegeree saba Oromootu caalamoo hegeree namootaa yookaan dhaabotaatu caala. Anaaf hegeree sabichaatu caala. Waan hunda caalu hegeree sabichaatu. Oromoon waan kana jahan qalbiitti qabatee yoo socho'e malee of fuuldura yeroo laallu carraa gaariitu jira. Ani immoo kanan sodaadha. Yeroo hundumaa kan Oromoo salphisu Oromoodhuma. Walitti hinaafurra.